keeti maalu rabbi. Anumti bataskaanuma dhaqxamoo. Achumatti maaluma barattee siin jedha. Waanuma achitti barteerat. Ofeet bataskaa dubbii fida. Faranatti fidaa irtaal dubbii guddaatti natti dhufaa. Dhugaan siin jedha miti. Sagalee Waaqayyoon dhaga'a malee. Hambiraa maaliin dhaga'a? Barumsaan dhaga'a. Waa hedduun irraa baradha. Maal yeroo hundaan sitti maamaaf siin galu. Barumsa naa baratta. Afaan abbaa keetii kamiin naa baratta. Haadha kee. Waan biraa barte kan achitti fiigduuf. Dhugaa rabbi. Waa tokko na shakki. Dhugaa rabbi jedhi maqaan. Aniifati umurii amma kanaa ennaa jiraannu. Maal akkamitti wal shakkina? Maalo. Aarrasi shakke. Deddeemsa keetu miilla ittiin deddeemtu kun natti hin tolle. Deebi'ii gali. Ani hin deebi'u nan deebi. Gola kanaa nan baay'innaani. Kanaanan bakka lamatti ilaala. Haadha harkaan biliksii godhaa. Beekan mana kanaa hin baay'inaan akkan gadi sin dhiise beekan. Eeyyee gadi na dhiise ennaan laal. Abbaan koo badegaa. Akkana tanatu bada. Amma nan yaa warra abbaa caalaa ga'ee deebi'utti nan baay'inaan haadhate harkaa hin biliksi godha of eeggadhu. Hin baatine otoo nan amma waan tokko jedhee baatee deemuun ishiin oolti jibbaa ishiidhaa haa baduuti. Inuman ishii eeggadhaa tiire. Deemee ishoo rabbi galannaa gahu. Eeyyee inni hafuunaan du'e isa galgalaa sinumaan deemee baradha. Sababaan addaa filadha malee inni silaanan dhiisu. Kottu deemee jibbaa keetaa baduuti. Nam bade. Otaaltee mana jibbaa keetaa baduuti. Kottu deemee siin jedhaa kottu deemee. Ahaa. Addana na deddeebi taagiif. Mamiru. Ani minna munnoo kee hin beeku fiduniiti koo. Hidda moo fiduniiti koo. Ani yaa baasi. Mamiru. Ani minna munnoo kee hin beeku ni gadi naa baasi siin jedhu. Akkanatti bade ilmi nama. Egaa mamiru ani kana booddeetti hin beeku. Mamiru. Isinitti me'an. Nan beektan jechuudha laa. Ani karaatti nama meeqan gogombisee dhufe mamiru. Nagaani. Silaafis afaan kiyyeessatti dhaga'u maal akka maadhaan itti himan. Mamiru minnoon beeku. Diddanii mamiru. Ilaa. Ani mana araqeetitti haadha ishii meeqan gogombise mamiruun. Maqaa isinitti meeqan. Mamiru. La amma eeggadda mana daadhiittuu la nama meeqa haadha ishii caccabsee tanan idaa isaatuun kaffalle mamiru baasiniitii koo. Gurbayyoo maal taate? Maal taate gurbaa? Heban. Afachu. Mamiru. Maaltu uumame maaltu akkanatti sin kaachisee asiin siriin ga'e jam. Bade mamiru. Afaan keenya hin dandeessu mamiru. Mamiru. Ayyaa ijoollee koo. Wanti hundumtuu akka durii isinitti fakkaatemi. Hambara namaa inni. Isin keessaa hin beeka. Mana lubummaatiin eebbifamee kunoo sin bira dhufeen jira sin tajaajiluudhaaf. Akka durii seentaniiti minnoo waan akkasiinaan jechaa turte. Jechuun kiyya mamiru. Amma tajaajila ishiin kan barachaa jirtu mamma yaasoftan kan afaanuma keenya kanaani. Afaanuma keenyaani. Kunoo haati manaa kee kun asittan deddeebitu. Hafuura Waaqayyoo waan fudhattu afaanuma keenya kanaan. Kanuma waan ta'eef asitti deddeebiti nu bira deddeebiti. Yoo meeqallee be'aan abbaa manaa kee kana fidi yoon jedheen lakki abbaa koo inni na biran ga'u. Na biran dhufuu tole naan hin jedhuu naan jecha abbaati. Nambade shugguxiito. Nambade akkanaayi. Kanarra darbee immoo hooggansa luboota
barsiisota meeqaaf meeqa qopheeffannee Ahaa. nuyi hooggaman annutti aanan annuuf jedhan aadaa keenya afaan keenyaan dhagaan Waldaa duuka buutotaa achitti afaan kanaan barsiisuu qeeqee deemaniit waan hundaa'u barsiisuu kan jedhan kanaa edaamamiru. Isini eeyyen nan bade shugguxiiti. shugguxiite Mal duraanii natti himtu giiftiiti. Ani na diddee barkana yooman beeke. akkana Yaa Rabbi galata kee. Akkanumatti na dhaga'i xumura keenya bareessa. Ila amma akki goonu na dhaggeeffadhu. Tajaajilli akkanaa ganda keenya keessatti deemnee babal'achuu qaba torbaniin afaan keenyaan baranne akka gaariitti nuti silaa. Sagalee Waaqayyoo dhagahuu waan qabnuufi ani abbaa birriin biran deema. Ati immoo haadha gammachuu bira dhaqiiti lallabi kanuma nuu hin. Dhuguma moo? Nagaatti amanaa raqee kana booddee dhaloota kaadhatu nagaatti manaa raqee. ishoo Nuu jiraadha. Waaqayyo kadhaa keenya nuu dhaga'e. Ammas akkanumatti mirgarra nu oolchu. Inni nuuf haa tolu. Inni nuuf haa dhaga'u. Akkasumatti nu haa babal'isu. Ishoo. Anis nan deema haadha baacaatti nima kana. Gammachuu kana. kana kan barbaachisu laala hafuurri waaqayyoo bakkatti yoo ga'u kana kan barbaachisu bu'aan fayyisaa addunyaa kana kan bakkaan ga'u ayyaa ijoollee kana akkattan isaan irratti gammade har'a kanaan jedhamu miti nummoo qabna luboota adda addaa kan hoogganan kan keenya kan ta'an aantummaa isaanii nutti agarsiisan kan isaanii kan hin taane ayyaa ijoollee kana akkamitti nama gammachiisa jedhaa fayyaa naa ta'a ijoollee